Carraan kondominiyeemii magaalaa Finfinnee torban darbe bahee kaleessa akka haqamu taasifamuun isaa akkuma ijoo dubbiitti ta'etti jira. Bulchiinsi magaalichaa carraa kana haquura darbee aangawoota hannaa fi waliin dha'uu shakkaman to'achaa jira. Daba teekinooloojiitu nu mudate daba hooggansaati mana haxuu qofa osoo hin taane fedhii siyaasatu keessa jira jedhan Aadde Adaanach Abeebee. Dabni kun akkamiin raawwatame Hirphaa Gammachuutu nutti hima. Carraa ijoo dubbii ta'ee fi atakaroo kaasee kana keessatti namoonni hirmaachuu qaban 79,000 ta'uu osoo qabu dhoksaadhaan kan qophaa'an dachaa ol dabalee namoonni 100,000 fi 72,000 ta'an akka keessatti hirmaatan taasifameera. Haala kanaan namoonni carricha keessatti hirmaachuu hin qabne 93,000 keessa galaniiru. Adeemsi carraa baasuu fi sooftiweeriin carraa baasuudhaaf dhimmi itti bahame rakkoo qabaachuu eeruu isa ga'e hordofee qorannoo taasiseen rakkoon jiraachuun kan mirkanaa'ee fi carraan kunis akka haqame kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee ibsa roobii kaleessaa kennaniin himaniiru. Daba teekinooloojiitu nu mudate daba hooggansaati mana hatuu qofaa otoo hin taane fedhii siyaasaas kan mul'isedha jedhan Aadde Adaanach. Kan hordofees hojjettoonnii fi hooggantoonni biiroo saayinsii fi teekinooloojii magaalittii akkasumas biiroo manneenii magaalittii 10 to'annoo jala oolfamus ibsameera. Adeemsa carraa baasuu fi sooftiweerii tajaajilaaf oole kan sakatta'e eejensii nageenyaaf odeeffannoo insaan sooftiweerichi hanqinoota akka qabu bira ga'u daayireektarri eejensichaa Dr. Shumatee Gizaa'u BBC'tti himaniiru. Siilama sooftiweerii yaalammaa'u. Qaamni sooftiweericha qopheessu qaamni sakatta'uu fi qaamni itti fayyadamu qaama garaagaraa ta'uu qaba ture. Nama tokkotu namoota muraasa waliin odeeffannoo wal jijjiiraa sooftiweerii qopheesse ragaa galche ofiin mirkaneesse carraan wayita buus qooda olaanaa keessaa qaba ture. Walumaa galatti sooftiweerichi sadarkaa barbaadamu kan guute ta'ee hin argamne. የኢንዱስትሪውን ስታንዳርድ አላሟል። Adeemsa carraa baasuu keessatti hojiin ragaa qulqulleessuun hojjetamne ture kan jedhan Dr. Shumateen namoonni carraa keessa galuu qaban galanii kanneen ba'uu qaban ba'uu qabu ture jedhu. ባንክ ሰጠ የተባለው አንደኛ Ragaan namoota qusatanii baankii irraa ergamee fi kan bulchiinsi magaalaa carraan akka ba'uuf harkaa qabu ragaa sooftiweerichatti akka galu godhameen garaagara ta'ee argameera. Namoonni sooftiweericha qopheessanii fi ragaa gara sooftiweerichaa galchan namoota gonkumaa hin qusatiinfaa dabalanii akka galchan bira ga'ameera. Kanaaf sooftiweerichi matuma isaatti rakkoo kan qabu ta'ee ragaan itti galfames sirrii akka hin taane bira ga'ameera. Dabalataan sooftiweericha keessatti sooftiweeriin alagaa biraa kan wanta warri sooftiweericha qopheesse barbaadu raawwatus argameera. Sooftiweeriin alagaa kun sirreeffama ragaa gara sooftiweerichaa galfame irratti godhamu yookaan daata altireeshin kan jedhamu jala jalaan kan qulqulleessudha. ሶፍትዌር ነው ዛስ የተገኘው። Sooftiweeriiwwan akkanaa tajaajila irra ooluun dura sakatta'insa akka godhu aangoon labsiin kan kennameef insaa ta'ee otoo jiru dhaabbatichi osoo hin mirkaneessin tajaajila irra oolfamus himaniin. Insaan adeemsa sooftiweericha tolchuu keessaa qooda akka hin qabnee fi rakkoon erga uumamee boodas affeeramee sakatta'insa godheen rakkinoota kana saaxiluu Dr. Shumateen himaniiru. Addisuu Xila'uun jedhama. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1967tti magaalaa Ambootti dhalate. Maatiin isaa harka qalleeyyii waan turaniif barnoota hanga kutaa 6 qofa baratee sana booda addaan kutee waraana mootummaatti makame. Addisuun bara Adduwaayin biyya bulchaa ture keessa loltummaan waggoota 16 raayyaa ittisa biyyaa keessa tajaajileera. Booda immoo raayyaa ittisaa keessaa ari'amee hojii dhabee hedduu rakkate. Jireenya isaa mo'achuufis hojii humnaa hojjeteera. Kana qofa miti. Jireenya mo'achuuf daa'imman isaanii bakka haadhas bakka abbaas ta'ee guddisuuf haadha warraasaa gara biyya Arabaatti erguuf dirqame. Garuu baankii duraan waardiyyummaan keessa hojjetu keessatti oditara olaanaa baankichaa ta'eera. Bu'aa bahii jireenyaa Amboo hanga adda waraana bureetti dabarse maaliif akka waraanatti makamee fi akkamittiin akka achi keessaa ari'ame akkasitti BBC'tti hime. Erga mana waraanaa seenee waa hunda hubachaa deeme kanan arge manni loltuu suni olaantummaa saba tokkootiin guutuu isaati. Maaliif olaantummaan keessan akkasitti baay'ataa? Maaliif isin qofti akkasitti hoogganaa taatu jennee gaafachaa turre. Isaan immoo namoota mataa ol qabatanii isaan mormaa turan keessa hidhanii hariiwuudhaan dhoksuudhaan bakka hin beekamne geessuudhaan tarkaanfii irratti fudhachuun mataa akka gadi qabatan gochaa turani. Obbo Addisuun sababa hiree jireenya isaarraa kan ka'een yaada lamaan loltummaa keessa turuuf yaadus dhiibamee achi keessaa baheera. Turtii isaa keessattis waan horatee fi ol kaawwate hin qabu. Waan ittiin jiraatu fi maatiis jiraachisu dhabee harka qullaa gara Amboo qe'ee warra isaanitti deebi'e. Achiin booda maatii isaa waliin jireenya hamaa keessa darbuuf dirqame. Jireenyi sana booddee anaaf maatii koof baay'ee ulfaataa ture. Akkuma beekamu ani waraanaadha malee hojii biraa hin beekun ture. Dargaggummaa koos waraana keessatti hin dabarse. Kanaaf jireenya mo'achuudhaaf hojii humnaa fi waardiyyummaa hojjechuun dirqama natti ture. Obbo Addisuun barnoota 8 dura bakka dhaabee irraa deebi'ee jalqabuun hojii guyyaa fi waardiyyummaa hojjechaa hanga yuunivarsiitii barachuun amma oditara baankii ta'eera.
Qabxiin ittiin yuunivarsiitii seenan naa dhufnaan eejensii qormaata biyyaalessaatti iyyadheen akka yuunivarsiitii Ambootti nana badan taasise. Carraa kanaan ammas guyyaa barataa halkan waardiyyummaa hojjechuun ofiif maatii koo jiraachuun itti fufe. Kun barumsa koofis carraa naa kenneera. Bu'aa bayii akkasii kana keessaan barumsa yeroon xumuru qabxii gaariidhaan xumure. Kanaaf ani guyyaan barumsa kana xumuru akka waan lammaffaa dhaldheettan ilaala. Guyyichi anaaf adda ture. Ani kanaan keessa darberraa namni yoo obsa qabaate yoo barate rakkoo kamiyyuu ni darba jedhee yaada. Dhaggeeffattoota keenya amma oduu gaggabaaboon isinitti hima. Mootummaan federaalaa haala nageenya fi dhimmoota biroo ilaalchisee ibsaarra kenneen mootummaan humnoota shororkeessitoota jedhee waamuu irratti haleellaa fudhateen gara ollaatti akka baqatan taasiseera jedhe. Magaalaa Finfinneettis yaaliiwwan haleellaa shororkeessitoonni qindeessanis mootummaan fashaleesseera jechuun deetaa ministeera tajaajila kominikeeshinii federaalaa kan ta'an obbo Kabbadaa Deessisaa dubbatan. Dhimma marii nagaa garee TPLF wajjin taasifamuu ilaalchisuun mootummaan karaa nagaa xumuruuf qophiitti akka jiru himuun gareen TPLF garuu waraanaaf qophaa'aa jira jedhan obbo Kabbadaan. Filannoo Keeniyaatti gaggeeffamuuf jiruun pireezidaantiif dorgomaa kan jiru Joorji Waakajoyaan yoo na filattan biyyattiin galii guddaa akka argattuuf cidhaan waraabessaa fi summii bofaa qorichummaaf gara biyya alaatti akka ergamuun taasisa jechuun ajab nama jechisiisaa jira. Akkasumas oomisha marijuwaanaa seera qabeessa gochuun biyyattiin galii guddaa akka argattu nan godha jechuun duula filannootti jira. Kanaanis Keeniyaan waggaatti shilingii tiriliyoona 9 ni argatti jedha. Yuukireen misaa'eela US irraa argattee fayyadamuun mankuusaa meeshaa waraanaa Raashiyaa haleeluu beeksifte. Haleellaa kanaanis loltoota hedduu ajjeeseera jetti. Raashiyaan gama isheetiin haleellaa gaggeeffameen namoonni du'anii fi madaa'an jiraachuu amanuun garuu lakkoofsi isa kan Yuukireen jettu gadiidha jette. Dhaggeeffattoota keenya oduun gaggabaaboon qabnu kanuma. Godina Booranaatti aangawoonni mootummaa heddumminaan hidhamaa jiraachuu namoonni komataa jiru. Bulchaan godinichaa obbo Jaarsoo boruu komiin jedhamee seeraan isaan biraa akka hin geenye himanii garuu aangawoota mootummaa uummanni komii irratti kaasuu fi imaanaa itti kennamee baachuutti hin jirre adda baasanii seeraan gaafachaa jiraachuu himan. Biraanuu Gammachuu dubbiseera. Gara godina Booranaarraa namootaatii aangawoota tokko tokkotti hidhamanii to'atamanii jedhani. Maaliif baay'ate komiin kun dhuguma jiraa? Shakkamtoonni seeraa iddoo akka kaas to'atamuun ni jira. To'atamuu duwwaaniti adeemsi seeraatiin itti qulqullaa'ee murtii seeraa isaan argatanii fi adeemsi seeraa isaan gubbaa jiranis jira. Lakkoofsi namoota aangawoota godina keessanii kan hidhaman amma hin baay'anne jettu? Baay'achuu malu baay'inaan komii hawaasii horsiisee bulaa keenya kaasu uummanni keenya kaasu yeroo baay'ee sirnoota dabranis keessatti mootummaan caqasee gurri kennee fi gaafii uummata deebisan turre haa ta'uuti ammaan kana yaadaaf gaafiin uummati kaasu akka isiin abba itti argattuuf marii bal'aa uummata waliin geeggessineen uummanni rakkoolee baay'ee kaasaa ture. Rakkoo nageenyaa ni kaasaa, rakkoo qaala'insi jireenyaa ni kaasaa, rakkoo hannaaf saamicha bal'aa kaasaa ture. Gaafiin uummata bu'uura irra gaaf laallu dhugaa ta'uusaa marii akka akkaatiin ni mirkaneeffanne. Gaaf mirkaneeffannu keessumatti hannaaf saamichaa wal qabate abbaan itti tolfamuu qaba, abbaa argachuu qaba dhimmichi qilleensi duwwaa irratti hattuu jennee hambisuu hin qabnu, hattuun eenyatti ta'ee uummataan saaxilamuu qabaa jennee adeemsi dheeraa itti deemne. Saamichi piroojeektii mootummaatiin wal qabatee baajet mootummaatiin wal qabatee saamicha lafa uummataa fi mootummaatiin wal qabatee akkasumas saamicha midhaan deeggarsa uummata hongeedhaan miidhame dhaqqabsiisuu mootummaan dhaqqabsiisuuf jedhu wal qabatee saamicha akka akkaatti gaggeeffamaa ture. Kanaaf aarsaa barbaachisu hundumaa kaffallee yakkamaan olaantummaan seera irra mirkanaa'uu qabaa jennee sadarkaa akka akkaatti marii bal'aa geggeessineen shakkamtooti hedduun aanaa akka Mooyyalee, magaala Mooyyalee, Guchii, Dilloo, magaala Yaaballoo dabalatee namoonni baay'een to'atamanii dhibin murtee seeraa argatanis jiru, adeemsi seeraa gubbaa jiran jiru, kan kaleessa dheengaddas to'atamanii galmeen itti yayyabamaa jiru. Kana dura muummichi ministeeraa gaaffii miseensota paarlaamaa irraa dhiyaatee fiitiin
namoonni tokko tokko caasaa mootummaa keessa taa'anii warra hidhattoota ni hojjetu kana ilaalaa jirra keessa keenya caasaa keessa rakkoon jira jedhani akkasumas immoo waajjirri tajaajila kominikeeshinii irra ibsa kenne keessatti waan kana kaasaniiru inni kun godina keessatti mul'ateera amma namoota akkas tarkaanfii irratti fudhatame kana shakkiin kun keessa hin jira. Takki imaanafamaan ta'u uummata hir'isuun alatti wanni diinamni wal qabate warri agamma to'atamanitti agamma qorannoon birgeennetti imaanafamaan ta'u uummanni kenne isaan hir'isanii alatti ogeessa hoggansiisee jiru diinawwanni wal qabate hin jiru. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaas ibsa haala yeroo irratti har'a baaseen aangawoota mootummaa naannolee fi federaalaa imaanaa uummataa itti kennamee hin baanne jedhaman irratti tarkaanfii fudhachuu eegalamee jira jedhe.